Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa kaabinee miseensota paartii mormitootaa of keessatti hirmaachisee roobii har'aa ifa godhaniiru. Ajajoonni waraanaa humnoota Tigraay hoogganaa turan Lieutenant General Taaddasee Warradee fi General Tsaadiqaan Gabratinsaay kanneen muudaman keessatti argamu. Eliyaas Mulugeetaa dabalee isinitti hima. Sirna Roobii har'aa magaalaa Maqaleetti gaggeeffame kanarratti bulchiinsi naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamaa ture aangoo gara obbo Geetaachoo Raddaatti dabarseera. Mootummaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay bu'uura waliigaltee rakkoo mudatee marii nagaan furuuf mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti irra gahameen ture kan hundaa'e. Hanga filannoon gaggeeffamee bulchiinsi naannichaa haaraan filatamutti yeroodhaaf naannicha kan bulchu akka hundeeffamu waliigaluun isaanii ni yaadatama. Obbo Geetaachoon waliigaltee nagaa Pretooriyaa bu'uura gochuun torban lama dura ture pireezidaantii yeroo naannoo Tigraay ta'uun kan muudaman. Imaanaatti kenname keessaa tokko kaabinee naannicha bulchuu hundeessuudha. Akkaatuma kanaan kaabinee miseensota 27 qabu ifa godhaniiru. Lieutenant General Taaddasee Warradee pireezidaantii ittaanaa fi itti gaafatamaa sekreetariyaatii nageenyaaf tasgabbii ta'anii muudaman. Lieutenant General Tsaadiqaan Gabratinsaay ammoo sadarkaa ittaanaa pireezidaantiitti itti gaafatamaa kaabinee sekreetariyaatii bulchiinsaa fi dimokiraataayizeeshinii ta'an. Profeesar Kandiyaa Gabrahiwoot, obbo Bayyanaa Mikruu, Dr. Hagos Godafaay, obbo Haddish Tasfaa, Lieutenant General Fissaha Kidaanuu Fantaa kunneen itti gaafatamoota sadarkaan jiranii ta'uun muudamaniiru. Tigraayitti mootummaan yeroo saffisaan hundaa'uu dhabuu isaatiin naannichatti bajeta dabalatee hawaasi tajaajila mootummaa akka hin arganne ta'ee ture. Pireezidaantiin yeroo ce'umsaa naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsi isaanii rakkoowwan yeroo waraana raawwatan furuu irratti akka xiyyeeffatu himanii turan. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa to'annoo jala oolfamuun mana murtiitti erga dhiyaatee booda yakka gowwoomsa daldalaan himatameera. Ta'us Tiraamp himata irratti dhiyaate hunda haaleera. Himatni kun kan dhufe yeroo Tiraamp filannoo pireezidaantummaa 2024 irratti duulana filadhaa gaggeessaa jiruttidha. Seenaa Ameerikaa keessatti pireezidaantiin duraanii biyyattii yommuu yakkaan himatamu kun yeroo jalqabaadha. Hirphaa Gammachuu dabalata qaba. Doonaald Tiraamp umurii ganna 76 pireezidaantii Ameerikaa 45ffaa ta'uudhaan bara 2017 hanga 2021tti tajaajileera. Pireezidaantiin duraanii kun amma dubartii taatoo fiilmii poorn waliin hariiroon saalquunnamtii qabaachaa ture akka dhokatuuf jecha $100,000 kaffaluun himatame kibxata kaleessaa to'annoo jala oolfamuun mana murtiitti dhiyaateera. Filannoo bara 2016 dura Tiraamp dubartii taatoo poorn Stormy Daniels jedhamtuuf karaa abukaatoosaa Michael Cohen akka isheen callistuuf maallaqa kana kaffaleeraa jedhameera. Adde Daniels kan maqaan ishee sirrii Stephanie Crawford ta'e adoolessa 2006 keessa Tiraamp waliin walquunnamtii saalaa qabaatanii akka turan miidiyaaleef himteetti. Yeroo kanatti haadhi warraa Tiraamp Meelaaniyaan ilma isaanii reefu deesse ture. Erga manni kun bara 2018 ifa taasifameen booda pireezidaantiin duraanii kun Adde Daniels waliin tasuma hariiroo saalquunnamtii qabaatee akka hin beekne himaa ture. Kaffaltii kana taasisuun yakka miti. Tiraamps kaffaltii kanaaf abukaatoosaa Koheniif maallaqa bakka buusuun beenyaa kaffaluufii amaneera. Ta'us garuu yeroo Koheniif beenyaa kana kennu galmee irratti kaffaltiin kun baasii adeemsa seeraa akka ta'etti galmeesseera. Galmee daldalaa irratti sababa baasii sobuun ammoo yakkadha. Amma Doonaald Tiraamp galmee baasii daldalaa irratti sobuun walqabatee himanni 34 irratti dhiyaateera. Doonaald Tiraamp himata irratti dhiyaate hunda haale. Tiraamp erga Filooreedaatti deebi'een booda deeggartoota riizoortii isaa Maariyaa Laagootitti walitti qabamanii turaniif haasaa taasiseen ragaa otoo hin dhiyeessin himanni irratti dhiyaate kun filannoo pireezidaantummaa bara 2024 irraa isa gufachiisuudhaaf adeemsa taasifamudha jechuun dubbateera. Wanta akkanaa Ameerikaa keessatti ni uumama jedhee tasa yaadeen beeku. Yakka inni raawwadheeru yoo jiraate sodaa malee biyya keenya kanneen barbadeessuuf fedhan irraa ittisuu koodha. Himati kun filannoo bara 2024 gufachiisuuf wanta uumamedha. Kanaaf hatattamaan haqamuu qaba. Qorannoo sobaan deeggarameen irratti ka'an sobaan aangoorraa na kaasuuf si'a takka si'a lama yaalan amma immoo ittuu caalchisanii to'annoo jala oolchan. Ani pireezidaantii Ameerikaa 45ffaa kan sagalee filannoo miiliyoona 75 filatamedha. Lakkoofsi kun seenaa Ameerikaa keessatti sagalee pireezidaantiin kamuu argateerraa kan caaludha.
Kibxata Awustiraaliyaatti daa'ima gannaa furii hatee guyyaa 18f turse hidhaa waggaa 13 fi ji'a jaan adabame. Transkeeliin nama ganna 37 yoo ta'u daa'ima Kaaliyoo Ismiis jedhamtu kana dunkaana maatii ishee lafa bashannanaa turte keessaa bara 2011tti hate. Indiyaatti namichi boombii saamsuun akka kennaatti cimdiiwwan wal fuudhaniif ergee booda misirroo fi obboleessa misirroo sanaa ajjeeseera. Himatamaan Saarjuu Markam jedhamu kun misirroon jaalallee isaa waan turteef heerumuu isheetti aaruun yakka kana karaawwate poolisiin himeera. Biraazil magaalaa Buleemeenuu keessatti namichi tokko qottoo fayyadamuun oolmaa daa'immanii keessatti haleellaa gaggeesseen yoo xiqqaatee daa'imman 4 ajjeeseera. Himatamaan kun amma to'annoo jala oolfamuusaa poolisiin ibseera. Odeessaaleen gaggabaaboo har'aaf qixeeffadhe kanuma gabaasa taanutti dabarra. Qaala'insa daballii gatii jireenyi mi'aawu kunneen Itoophiyaa dabalatee jechoota yeroo ammaa addunyaa irratti irra deddeebiin dhageenyudha. Itoophiyaatti jireenyi qaala'uusaaf akka sababaatti dhimmoota kaafaman keessaa walitti bu'iinsi waliinii, qaala'insi jireenyaa addunyaa mudatee fi weerarri koronaa vaayirasii isaan ijoodha. Gatiin oomishaalee akka xaafii garmalee kan dabalan yoo ta'u, namoonni galii dhaabbataa qaban rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Guddinni diinagdee Itoophiyaa rakkoo keessa galuyyuu ammallee rakkoon siyaasaa fi hawaasummaa biroon biyyattiif qormaata ta'aniiru. Jiraataan dubbisnee kun kana nutti himu. Sa'aatii ammaa kana mindaa hojjetaa mootummaan kaffalamu bulchiinsa salleeti. Qaala'insa jireenyaa morkaatee kun akka hamma 30 kaffalamuudhaan bultii tokko hirmaata jechuudha. Akka hamma karoora tokko yoo karoorsite karoora san bira siin bahu. Kaapitaalli ati biyyatti argattuu fi miidhaan ati biyyatti argattuu fi hojjechuudhaaf karoorsitu waliin bitu waan ta'eef baay'ee guddaaf garaadha beektaa. Caalmaa guddaata garaagarummaa guddaatu jira. Kana keessatti immoo ati jiraachuun isitti ulfaataa jechuudha. Akka hamma nyaachuma qofaaf jiraannaa jechuudha. Nyaachuma sanumaan kasaa jira jechuudha. Biyyatti qoonqoodhaafuu baay'ee namni rakkachaa jira. Xixiqqaa meeshaa gatii miidhagaadhaan bitamtu irraa ta'ee raawwatan hamma sadarkaa xaafii meeshaa kun gabaatti bitamtu kan akka timaatimii, qaaraa, shunkurtiin kun hin jiran achirraa iyyuu ka'ee garaagarummaa gatii baay'ee garaagarummaa guddaan ol ka'e waan ta'eef jiraachuun baay'ee namatti ulfaataa jechuudha. Hayyuu fi dhimmoota diinagdee irratti dubbiiwwan akka dhiyeessuun kan beekaman Dr. Guutuu Teessoon biyyattii keessatti bara 2018 kaasee qaala'insi jireenyaa haalaan hammaachuu dubbatu. Dhimmi qaala'insa Itoophiyaa keessa jiru kuni 2018 kaanee akka lakkoofsa addunyaatti jechuudha hanga 2023 amma jirru kanatti yoo fuunee ilaalle gosaalee oomishaaf tajaajilaan yoo goone persentii 200% gadi gatiin hin daballe hin jiru. Gara ji'aatti immoo dabaltii gatii jiruun mootummaa dhumtillee kana manee fudhate persentii 33-34 akka ta'edha kan ragaan isaan baasan illee kan mul'isudha. Kana jechaan egaan akkuma baha Afrikaatti qaala'insa jireenyaan Itoophiyaa kan dursu hin jiru jechaan. Oomishi gada deemaati jira. Miindaan namootaa warra hojiidhaan bulanii dabalaati hin jiru. Abbootiin qabeenyaa daldala keessatti hirmaatan hojiin biizinasii isaanii akkasumara babal'achaati hin jiru. Garuu karaa faallaadhaan dabaltiin gatiidha yookaan qaala'insi jireenyaa sadarkaa addunyaa irratti kanaan dura biyyoota akka Jarmaniidhaaf Laatiin Ameerikaa keessatti seenaa dinagdee addunyaa irratti kan dhalateedhaan kan inni dabalaati jiru. Biyyattii keessatti rakkoon dinagdee maaliif xiyyeeffannoo gahaa dhabe gaaffii jedhuuf Dr. Guutuun sababoonni xiyyeeffannoo dhabaniif isaan kanadha jechuun BBC'tti himaniiru. Qaala'insa jireenyaa kanaa wajjin wal qabatee carraan hojii dhabamuudhaa wajjin wal qabatee rakkoo dinagdeetii wajjin wal qabatee yeroo amma haasofnu kana biyya akka Keeniyaa keessatti, Afrikaa Kibbaa, Naayijeeriyaa, biyya akka Senegaal, biyya akka Tuniiziyaa, Gaambiyaan immoo dhiyeenya kanaa kaate biyyoota keessatti mormiin dho'ee ummatni illee guyyaadhaa gara guyyaatti daandiitti ba'ee mormaa jiru, mootummaatti beeksisaa jiru, mootummaa addunyaatti beeksisaa jiru yerootti jirrudha jechaadha. Biyyoonni kuni jireenyi isaanii amma kan Itoophiyaa kana qaala'ee walxaxaan dinagdeef kufaatii dinagdeen amma kan Itoophiyaa kanatti hammaatee tun ta'in biyyoonni suni tokkoffaa wal bukkee qabuudhaan yoo ilaalte demokiraasiin isaanii biyya keenya kan caaludha. Biyyoonni sun yaada ofii ibsachuu keessatti qaroominni biyya keenya biyyoota itti caalanidha. Biyyoonni sun ragaaleen jiran deetaan jechaadha. Dhaabbilee hundumaa namoota dhuunfaa hundumaadhaa fi easily accessible biyyatti ta'anii fi namni quickly ragaa jiru hubate eessatti maalitti deemaa jiru biyyattii keessatti haasa'uu dubbachuu danda'u. Lammaffaan biyyi keenya keessatti uummannis mootummaanis gabba'ee dubbachuu irratti kan waan kana akka rakkoo biyyaa akka rakkoo dhuunfaa dhala
kaasee hanga biyyaatti deemu kan ta'e kan hin dubbanne biyyi Itoophiyaa biyya gargar hiramaadhaaf biyya faca'aadha. Biyya keessatti tokkummaan hin jirre keessatti, biyya keessatti wal dhageettiin hin jirre keessatti, biyya keessatti wal dubbisuun wal hubannoon hin jirre keessatti tokko ta'anii yaada ofii daandiitti sabba'anii miidiyaadhaanis kallattii madanda'ameen voice out gochuun rakkisaa ta'a. Sadaffaan uummanni biyya kanaa rakkoo qaala'insaa ala rakkoo isa caalutu jira. Rakkoo lubbuun jiraachuuti. Namni manadhaati jira, buqqaateetu jira, ongee hamaatu jira, loliisa daangaa irratti fi daangaa keessatti loliisa hamaatu jira. Namni guyyaa inni itti ba'een galaa ji'oota 7 kana ni jiraadha, ji'oota 6 dhufan ni jiraadha jedhee biyyatti yaadda'utu jira jechaadha. Kanaaf lubbuun jiraachuun biyya yaaddessaa ta'e keessatti waa'ee qaala'insa jireenyaa waa'ee himachuudhaaf uummataa fi akkasuma gaaffisaa tokkoffaa dhimma isaa tokkoffaa ta'uu dhiisuu danda'a jechaadha. Kabiraaf inni dhumaan si kaasuu danda'u biyya keessatti humnaan buluudha biyyi kuni waa dubbachuu hin dandeessu. Yoo waa dubbatte si dhaggeeffachuu caalaa si balleessu, si hidhu, si ajjeesu, si galaafachuutu jira sababa ta'eefi biyya keessatti sagaleen koo naa dhaga'amate jettee daandiitti baatu, biyyatti naa dhaga'ama jettee miidiyaa irratti gabbaatee mari'attu, biyyatti qaamina dhaga'u jira jettee akka qaama mootummaattis miti mootummaattis nama dhuunfaattis biyyatti keessatti geggeessitu jechaadha. Kanaaf egaan rakkoon qaala'insa jireenyaa biyya kana keessa jiru biyyoota Afrikaa hundumaa keessaa sadarkaa guddaarra kan jiru jedhamu keessaa tokkollee yoo ta'e alatti ba'ee dubbatamee furmaata akka hin argannee fi rakkoo walxaxaatu qabatee jira kan jedhu si kaasuufan. Namtolchee yookaan artificial intelligence hubannoo dhala namaa caaluu danda'a. Erga teeknooloojiin haaraa ChatGPT jedhamu ji'oota muraasaan dura as ba'eenas gaaffiin kun waan nama hedduu irratti haasa'u ta'eera. Firaa'ol Balaay dhimma kana irratti gabaasa qindeessite qabdi. Waan kana ittiin fayyadamtanitu ta'a yookaan waa'ee isaa hin dhagahin hin ooltani. Sooftiweeriin hubannoo namtolchee ChatGPT jedhamu waan addunyaan tibbana irraa odeessudha. Yeedaloo muuziqaa qopheessuu danda'a. Yaadirmee ulfaataa kan akka quantum mechanics akkaan isinii ibsa. Yoo feetan ammoo dandeettii koo akkamiin fooyyessuu danda'a jettanii yoo gaafattanis isinitti hima. Waan ajaa'ibaa miti. Kompiitaroonni saffisaan sanyii namaa isaaniin kalaqe kan caalaa jiran fakkaatu. Garuu kuni dhuguma kompiitaroonni dandeettiin unuunnu caaluu danda'u. Ori Osmaay London University Birkbeek irraa akkatti algooriizimiin hojjetu ibsu. Algooriizimiin hubannoo namtolchee kompiitarri akkatti ofiin waa baratu sagantaa barsiisudha. Algooriizimii baay'ee walxaxaa ta'e qaba. Algooriizimiin kun ammoo maal godha? Intarneetii irraa odeeffannoo baay'ee walitti guura. Haala kanaan gaaffii haala adda addaa keessatti isaaf dhiyaatu deebisuu danda'a. Haa ta'u malee madaqsuutiin badaa cimaa miti. Kana jechuun wayi tokko haalaa fi naannoo adda ta'e keessatti barachuudhaan waan keessa jiru kabiraa waliin madaaluu hin danda'u. Waan amma jenne kana raawwachuun ijoolleen ammoo baay'ee qaxaleedha. And this is something that children and infants are very good at. Haala haaraa keessatti of madaqsuu danda'uu keenyatu hubannoo namtolcheerraa tarkaanfii tokko akka fagaannu nu taasisa. Guyyaa dhalanneerraa kaasee sammuun keenyi naannoo fi haala jijjiiramutti haala gaarii taheen of madaqsuu danda'a. Ori Osmaayis kompiitaroonni kana dalaguurraa fagoo akka jiran himu. We're very far away from having computers that are very adaptable, I think. Kompiitaroonni akka sammuu namaatti haalaaf naannootti madaquuf baay'ee fagoo jiru. Kun maaliif ta'e ka jedhu booda waan adda baasnu ta'uu mala. Algooriizimiin kun yeroo baay'ee qaama hin qabu. Qaama yoo qabaates roobootiidha. Qaamni roobootii ammoo hin geeddaramu. Muuxannoon roobootii tokko ka daa'immaniin wal bira qabnee gaafa ilaallu hin jijjiiramu. Dhugaan jiru niwuroosaayintistoonni illee hamma yoonaa sammuun keenyi akkamiin akka of madaqsu hin beekani. Hamma akkatti sammuun keenyi kun haalota garaa garaa keessatti of madaqsu hubannutti dandeettiin kompiitaraa kan dhala namaatti siquyyuu hin danda'u.